ittiin ture wanta maaliif keessaa kutanii wayita jedhu maal agarsiisa namni kun? Independensii qaba namni kun. Nama afaan Oromoo dubbatuudha namni suni. So yoo dhugama viidiyoo kana dhagaheetiin interview kana dhagaheetiin ka haasa'u ta'e wanta hin jirrellee haasa'atiin jira jechuudha. So achumatti iyyuu wanti baay'een processing kuni integrity mataa isaa independence mataa isaa qabaateetiin waan deemu waan hin deemne wanta jedhu wanta agarruutu jira. Saniin booda sonne agarri baay'eetu jira. Ammas kaluu kana deebi'eetiin manni murtii namoonni tokko tokko ragaan tokko tokko dho'isaadhaan akka ragaa bahan hayyamuun isaa kuni I think gaafii guddaa kaasa. Namni processii akkanaa keessatti hirmaatu yoo mirga seerri kennuuf san mirga ofirraa ittisuu hoo kan qabaanne taate processii san keessatti yoo participate gochuun yoo processii legitimize gochuu ta'e malee bu'aa wayiiyyuu hin qabu. Yoo participate goota akka ta'u taate mirgi kan keessiif eegamuu qaba. Seerri laali gaafa himatamteetiin dhiyaattu seerri akka himatamaa tokkotti adressi godha. You are an addressee akka himatamaatti. Himatamaan mirga kana qabaa jedha. Wanni manni murtii bakka san jiruu fi mirga isaa san eeguudhaaf. Baalaansiin ammoo yeroo hundayyuu ta'uu kan qabu gara himatamaatti. Mootummaan humna baay'ee waan qabuuf jechuudha. Wanti amma argaa jirru akkas hin fakkaatu. But in any case, wanti kanarratti jechuu barbaadu processichi rakkoo guddaa qaba. Namoonni dhimma kanaan himatamanii hin jedhan yoo manni murtii hiree gahaa wanta kana ofirraa ittisuudhaaf isaan gargaaru kennuufi kan dandeenye taate yoo ka afaan qaban taate yoo ragaa isaa irratti dhiyaatu cross examine gochuudhaaf hiree gahaa kan arganne taate process san keessatti hirmaachuuni process ma legitimize gochuu yoo ta'e malee bu'aa wayiiyyuu hin qabu. Maaliif legitimize godhanii? At the end of the day yoo manni murtii ilaalee isaallee participate godhanii manni murtii keessatti muru taate mootummaan maal jedha? Process hirmaatanii manni murtii dhimma isaanii ilaalee ragaa ittisaa dhiheessanii manni murtiitti murteessee nuti kana wajjin walqunnamteetu iyyuu hin qabnu jedha. Wanni manni murtii jalqabumayyuu hojii kanaaf ooluuf maa inni responsibility executive branch irraa gara mana murtii dabarsa. Manni murtii kun immoo isaan independent entity. Namni biraallee alaa uummannumaan biyya alaa jiru jechuudha. Maaf waan kana gootanii hin jedhuun. Maaliif? Mootummoonni biyya alaa dalagaa mana murtii keessa hin seenan. Liberal democracy at least. Manni murtii independent waan ta'eef keessa seenuun rakkoo waan ta'eef. Gaafa mana murtiitiin siyaasa akkanaa kana oofattu yoo namni wayii si gaafateetiin maaliif waan akkanaa gootanii hin jedhu bulchaan biyya wayii yookiin ammoo qaamota adda addaas ta'uu danda'a wal dhimma manni murtiitiin qabateetiin hin jiru akkuma isin biyya keessanitti dhimma mana murtii keessan seenan dhimma mana murtii keessan seenu jechuu danda'a jechuudha. So strategically wanti mana murtiitti faayidaa bahaniif isa kanaaf responsibility ofirraa gara qaama independent jedhameetiin seeraan taa'ee dabarsaa jechuudha. Okay, gara biraatti darbina kan mana murtiitti yeroo ammaa kana warra shakkaman jedhanii qabanii waa hedduutu deemaa jira otoo wanti tokko addaan qoratamee hin bahin egaa itti gaafatamtuun olaantuun kan sila seera kabachiiftu adde Babachaa Beebee kan isheen jette Adaanech Abeebee jechuu kiyya dhiifama kan jalqabuma isheen jette jarri kuni seera cabsanii kana godhanii kan jetteedha otoo waan tokko hin qoratamin walga'iidhuma muummichi ministeeraa adeemsisa sana irratti kan dubbatteedha kana namoonni baay'een keessattuu ogeessitoonni seera dursaniiti waan hundumaa murteessanii kan jedhu lammata immoo dhaddachuma sana irratti yookiin immoo abukaatoon iddoo hin argamnetti yookiin jara kana waamuun abukaatootti otoo himin guyyaa beellamaa malee dhiyeessuun namoonni dhufanii naqaashii ta'an yookiin immoo ragaa ta'anii dhokatanii akka ragaa ta'anidha kan godhamaa jiru yoo yaada isaanii jijjiiran malee kanamee gara fuulduraatti hordofnee kan irratti mari'annu ta'a. Dooktar Mee artikilii kee tokko keessattis haa ta'u waan dubbattu keessatti kanan booda kana dhagaa jiru Abiyyi Ahmed qabsoo uummata Oromoo aangootti ol isa baasee
hinganee ergaa jedhu waan jedhu dubbataate jirta yookiin barreessaa jirta. Mee ganee yeroo jettu maal jechuudha? Akkuma isin jedhe jalqaba irratti abiyyiin nuti hundinuyyuu amannee gaafii uummata Oromoo balaa salphina uummanni Oromoo biyya san keessatti yeroo dheeraadhaaf induur godhaatiin ture akka nama Oromoo tokkotti hin hubata. Wanta kanas jijjiiruuf hin hojjetaa jennee amanneetiin hin gargaaraatiin turre. Nama bakka akkanaa kana jiru namoonni yeroo baay'ee wayita deeggaranii wanta adda addaatiif deeggaruu danda'anii ani garuu jijjiirama saniin fide jedheetiin hin jeenulli waan amaneef ture. Abiyyi akkuma hundi kennayyuu argine at least ji'oota 8 jalqabaatiif wanti inni jedhu hundinuyyuu wanta sirrii ture. Wanti inni dalage illee wanta fudhatama qabu ture. For the first 8 months. Wanti tokko xiqqoo wayita haasa'u wanta jalaa babbahutu jira. Sana immoo eenyummaan iyyuu dogongora akkasii ima dogongora namni haasa'u namni dalagu benefit of the doubt kennuuf hin barbaachisaadha jenneetumaan irra taraa turre. Akkuma reefu kaase immoo garii isaa wanta nuuf liqamsunullee hoo ta'uu baate biyyi suni biyya bal'aadha uummata adda addaatu jira fedhii adda addaa ilaalcha adda addaatu jira wayita garii namoota saniif illee jedhaniitiin wanti jedhamu ima jiraata biyya kanatti throwing red meat waan jedhamutu jira humnoota adda addaa gammachiisuudhaaf wanta darbitu jira akkas godheetiin ilaalaatiin ture jechuudha garuu qabatamaan yeroo irraa gara yerootti wanti baay'een jijjiiramaatiin dhufe inni guddaan anaa fi betrayaliin guddaan lammaa completely irrelevant haalli inni itti godhe I think akka namaatti wanta nama gaddisiisuudha. Ganuudhaan ala jecha biraa arguu fi hin danda'an wanta ta'e san. Maybe jara lamaan jidduu wanti personal ta'e wanti adda addaa jiraachuu danda'a ta'a. Wanta hin hubanne. Garuu ammoo guddinni namaa personal difference iyyuu hoo jiraate gaafa ummanni akka nama lamaatti ilaalee kaayoo isaa abdii isaa sirra kaaheetiin hin jedhu adda addummaa san dandeettee obsitee atleast haga biyyi tuni bakka wahii geettutti wajjumaan deemuu qabdaa ture. Wanni sun hin taane yeroo gabaabaa keessattidha wanti adda addaa dalagamuu kan eegale. Ani saayinii adda addaa arguu ko jalqabe Septemberii 2018 irraa jalqabeeti. San durallee garuu yeroo wahii akka tokko lammaani muummicha ministeera hajaa alaa ta'uu deemaa wanti jedhu argee ture yeroo dheeraa dura jechuudha dhagahee ture. So lammaan Oromiyaarraa gara federaalaa deemuuni anaaf jalqabumarraa kaaseetiniin wanta hin hojjenne wanta rakkoo wahiiti. Maaliif bakka saniif hin barbaachisa jedheetiin nama yaadu waan ta'eef jechuudha. Yoo achi deemeetiin ministeera wayii akka ta'u taate aangoon isaa gadi xiqqaata malee olii miti. Garuu haalli inni bakka sanitti ka'e meekanuma kana iyyuu dhiisiiti aangoo gaariidha moo gaarii miti waan jedhu haadhiifnu yeroodhaaf haalli inni bakka sanitti ka'e hoo laaltu haalli inni siyaasaa keessaa completely irrelevant itti godhame hoo laaltu isa qofaa miti namoonni adda addaa jaarmaa san keessa turan yeroo OPDO'n ija banachuu jalqaba gadi bahaniitiin namoonni dubbataatiin turan namoonni riskii fudhatanii waa hedduu dalagaatiin turan amma totally irrelevant ta'anii sideline ta'aniitiin jiran. Kuni jalqabe September 2018 yaa'ii Jimmarraa jalqabeeti. So suni sadarkaa namootaatti akka sabaatti garuu gaafii nuti gaafataatiin turre akka uummataatti jechuudha. Gaafii siidaan Minilik deebisaniitiin masaraa mootummaa keessatti xaabuudhaan deebi'uu miti. If anything wanti suni kan mul'isu dhugama hagam takka namni kun uummata Oromootiif tuffii akka qabudha kan mul'isu. Maal fiddanii wayii. Minilik jechuun nama biyya san dhaabeedha. Balaan inni uummata Oromoo irratti geesse maal akka ta'e hin beekama innis beeka. Nama miliyoona 5 ajjeese moo 5,000 ajjeese kan jedhu san irratti wal mormuu dandeenya. Balaa guddaa geessuun isaa garuu gaafii hin qabu.
rakkoon salphinni gadadoon uummanni Oromoo haga ammaa keessa jiru wanta gaafsan eegaleedha. Kana jechuun uummanni Oromoo akka nama tokkootti siistama san keessatti hin hirmaanne jechuu miti. Yeroo adda addaatti ammas Oromoon baay'ee siistama kana keessatti hirmaataa hin jiru gara fuulduraatti ima hirmaata. Ilmi namaa waan adda addaatiin waan qabamuuf jechuudha. Garuu the predominant view Oromoo keessatti olaalteetiniin jette nama kana dheebisaniitiniin seenaa siyaasa biyya kana keessatti akka inni jiru argatu bakka kennuufiin uummata Oromootiif tuffii hagamta akka qabu mul'isa anaaf. Isan insult anaaf. Isa qofa kaaheetiniin isa bakka san kaaheetiniin seenaa uummanni Oromoo nama kanaan wal qabsiiseetiniin kaasullee osoo achitti hiikaa akka argatan osoo akka calaqqifaman ka godhu taate isa historical record onni kun sii galee isa muuziyeemiidha onni kun san keessatti sunillee akka mul'atu osoo godhe waan tokko seenaa gama tokkoo himee gama tokkoo hin himne sunitu fiinatti fakkaata. San bira dabree haalli prosperity party itti ijaarame karaa biyyattiin deemaatiin jirtu walumaa galatti olaalteetiin jettu fedhii uummata Oromoo dantaa uummata Oromoo wajjin wanta deemu tokkoo miti. Namni Oromoon abdii irratti godhee amantiidhaan waan kana hunda itti kenneetiniin kabajaadhaan bakka kana kaa'e wanta san mara ganeetiniin namoota isa wajjin karaa adda addaatiin contribution adda addaa godhanii lammaanfaa keessa ta'aniitiin wanta adda addaa dalagan. Alaanis ta'aniitiin namoonni waan adda addaa dalagaatiin turan dhiibbaa adda addaa godhaatiin turan namni walitti amma hidhameetiin jira nama kana qofa kan jiru. So haala kamiin kuni haala kamiin gaafii uummanni Oromoo gaafataatiin ture fedhii uummanni Oromoo waggaa dheeraadhaaf parsii godhaatiin ture deebisuu danda'a. Commitmentii gaafii saniif qabaachuu isaatiyyuu gaafii keessa waan jiruuf isa betrayal ganuudha akka jedheetiin ilaalu. Ammas ganuu miti yoo ka jedhan taate ani jibba addaa abiyyirraa yookaan abiraarraa waan qabu jiru. Ganaa hin jiru ka jedhan taate hujiidhaan nutti agarsiisanii namoota kana haa hiikanii deebi'aniitiin gara biyya kana ceesisuutti haa deebi'anii constitutional settlementii biyyi kun barbaadu irratti stakeholderii adda addaa wajjin haa mari'atanii wanti barbaadamu kanu. Gaariidha. Mee achuma ganuu iddoo jedhu irratti waanan argee barreeffama kee keessatti Oromoon gatii guddaa kafalee Abiyyi aangotti fidee sana booda inni ganeeyyii jette. Yeroo ammaa kana kan biyya keessatti deemu Abiyyuma mataa isaatiin fi akkasumas dabballoota biraatiin aangotti kan dhufne riifoormii goonani qabsoo nuti goonani malee kan uummanni Oromoo godhe kan qeerroon godhe miti. Qeerroos kanas baasee nuyi qeerroo OPDO jedhu mormitoota biyya alaatii kan galche nuyi kan akka Jawaar faa sirumaa bilisa kan nu baase kan bilisa baase nuyi jedhaniiti dirree irratti haasa'aa jiru yeroo ammaa kana. Kanaaf waan ati jette kanaaf kana mee attamitti wal maddiitti ilaalta? Jalqaba irratti by the way jijjiirama dhufe kanaa fi kireeditiin bakka adda addaati claim godhamaatiin ture. Akkaan hubadheetti jalqaba irratti baay'ee kana wajjin hin cinqabne ture isaan. Wanta ani specifically ilaalaatiin ture keessa nuti kana fidee nuti kana godhee kana waan jedhu irratti mormii guddaa hin dhageettu ture. Abiyyi biras lammaa biras. I thought ani yeroo sanitti kuni bilchinna mul'isaa tokko jedhaatiin hin ture. Garuu yeroo sanitti humni mootummaan suni qabu kontrooliin Abiyyi mataa isaa mootummaa sana irratti qabu intelligence irratti waraana irratti poolisuma irratti iyyuu qabu baay'ee dadhabaa ture. So haga bakka san consolidate godhanitti haga jajjabeessanitti yeroo bitachuudhaaf wanti jedhamaatiin hin ture hundiyyuu wanta uummanni baay'inaan barbaadudha. Wanta hundaaf wayyaanee balaaleffachuun waan uummanni barbaadudha. Dhagahuu barbaada waan akkasiisan uummanni. Tarkaanfiin positive ta'an kan isaan fudhatanis humna adda addaa kan biyya alaa turan gara biyyaa deebisuus sunis waan gaarii tokko. Garuu ammoo dhugaan isaa maa inni qabatama yeroo san ture keessatti humnoonni biyya alaa jiran kunniin contributioniin isaan jijjiirama saniif godhan contributionii Abiyyiif lammaan godhanii yoomi haaluma kamiyyuu walitti madaalamuu hin danda'u.
Abiyyiif lammaayyuu dhugaa dubbachuudhaaf namni bilisa baase OPDO akka jaarmayaatti walumaa galatti bilisa ka baase humnoota biyya alaa kanan karaa adda addaatiin ijanidha. Sanitti fayyadamaniitiin tan dagalee godhataniitiin jajjabaatanii gara fuulduraa bahuun wanta gaariidha. Wanta akka malli nuti hundinuu dinqisiifannee deeggarre. Garuu ammoo amma qeerroos nuti ijaaraatiin hin ture maali ka jedhu kuni naarratiivii amma jijjiirameedha. Egaa amma military illee, intelligence illee, party illee, civil service guutumaan guututti control eega godhan booda naarratiivii irra deebi'aniitiin haala barbaadaniin minti gochuudha. Dhugaan isaa laal